السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر زينة أكو مسنين جنة ودفنو كنا أدو كنا دبني جرا جل كبرتي تيك توكي كي يكنا غرات لكوبا وروني غرات تيك توكي تنجرتن كوبلين كي غدا نموني ودفنو دعو بربطني في ورنا دين كسيفتن ورنا جوب بسلان غدو ودفنو كل تديم بيجكنا رتي تشينت كابسا جرا نبيتن كنا هونو ججبسا تيك توكي كي ين لكوبا باتي توكو غيرا akka yaaltan isinin jenna yaala koppiliinkii godha hundi keessanu jalqaba irratti amma sabbar zeenaa isinii qabna warri facebook kenna follow tolfadha odeeffannoo waqtaawwan gidduu kana isin biraan ga'u itti fufa maaliif jennaan sagantaa kenna qabannee turre xumurree jirra amma booda sabbar zeenaan kenna guyyarraa isinii dhiyaata jechuudha odeeffannoo waqtaawaa odeeffannoo dhugaa jalqaba irratti breaking news isinii qabna mootummaan Itoophiyaa balbala galaanaa irraa abbaan fedhe nu dhaabuu hin danda'u jedhee murtee dabarsee jira tokko lammafarratti qophii waraanaa xumuruudhaan waraanni daangaa Eertiraa asiin daangaa Tigraayitti xagaa jedheera sababii malee miti waraanni makkalaakaa saraawitiin sagalee muummee ministeeraa miidiyaarra kadeemaa jiru isinii galaa miree hohoisifataa qaama ho'ifataa jira jechuudha makkalaakaa saraawitiin itti cabsee galaana diimaa deebisuudhaaf kana qofaa miti mootummaan Eertiraa ka Tigree abdatee lafa dhiitaa ture amma dubbiin achi siqee jennaan arra imanna mootummaa Itoophiyaa rabbanee jira mootummaa Itoophiyaa himatee jira mootummaan Itoophiyaa waraana kumaatamaan lakkaamu daangaa kiyyatti buusaa jira daangaa kiyya qobsiisaa jira addunyaan hatattama waan kana akka dhaabsiftu jechuudhaan Isiyaas Afwerqii iyyatee jira jechuudha kun ammoo waan ta'uu miti Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti dhimma keessoo irratti eenyumaayyuu hin gaafattu eenyumaayyuu hin eeggattu kanaafi qophiin xumuramee jira jechuudha Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa ni barbaachisa marii biyyoolessaa kanarrattis ni hirmaanna biyya egeree biyya keenyaa fi faayidaa biyya keenyaas ni murteessina biyya keenyas makkalaakaa faanas ni dhaabanna Itoophiyaan ulaa galaanaas ni argatti tokkummaa isis jabeessitee gara fuulduraatitti ni furgaatii jechuudha gama biraatiin odeeffannoo addunyaa isinii qabna guyyaa kaleessaa tapha addunyaatu ture san booda waraanni Iraanii waraana Ameerikaa biyyoota Arabaa keessa jiran tarkaanfii fudhachuudhaan loltoota Ameerikaa ajjeese isa kana wal qabate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajaja dabarsee jira Iraan ajjecha hooggantoota waraana Ameerikaa ajjeefteef aarsaa kafaltii dhiigaan baafna tarkaanfiin akka fudhatamu ajajni dabree jira lolli amma bifa haarawaan Ameerikaa fi Iraan jidduutti sochii jalqabee jira walitti dhukaasaa jiru jechuudha odeeffannooleen kun odeeffannoolee ijoo isin dhaga'uu qabdanidha Itoophiyaan ammoo warra keessoo Kaayiroo hanga Asmaraa hanga Kaartumii hanga Maqaleetitti ijaaramee Itoophiyaa cabsuudhaaf Itoophiyaa diiguu dhufuuf immoo ijoolleen Itoophiyaa qaqalloon gugurraaleen Itoophiyaa qophoo xumurtee jirti isiinis mirga ofii kabachiisuu fi daangaa isii eeguudhaa fi waan irraa fudhatame deebisuudhaaf Itoophiyaanis qophii xumurtee jirti maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa nu faana ta'a odeessi waqtaawaa isin biraan ga'u itti fuuna yeroo gaarii qabaadha nagaatti